amala kana abadan min qabdu isniif ka kadda mustaqbal komanti jara dubisa ga jars kan kesi baraatani ma kan tatta tamali wali tanimi wallahi dibandi basni ka kaddan namni mustaraga wajirunaf amal lisi miskin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota fordoftoota keenya hundi keessanoo baga nagaan jiraatan isinin jenne jara guyyaa har'a wanti dhufneef akkuma beekamu mustariyaa fi aminaan walloluudhaan namoonni hedduun komentii jalaanillee jechaadha namni yoo wallole maaliif miidiyaa irratti ol baasaa kan jedhu jechaadha namoonni hedduu yaada hedduu kennaa turtanii namni isin araarsuun jiru maaliif irratti ol baasaa turtanii waan akkasii jedhaa turtan jechaadha nus dhugaadha hin cadhisne har'a ammoo fuuldura keessan irratti jechaadha jara kanneen araarsuudhaaf Aminaas iddoo hojiitii gaafannee jechaadha guyyaa boqonnaa isiitiin guyyaa har'aa kun jechaadha fuunee finnee jirra isiis mustariyaa sagalatoomtuu wallolanis mana isiitti nu eeyyamtee usu afaan badaa walitti dubbatin jechaadha guyyaa har'aa kana jechaadha jaarsummaa nu isin jidduu seenna jenne kana tole jettee fudhattee mana kanatti nu waamtee jirti kanaafuyyuu kaameraan ofofoo kennee jira jechaadha wanni kaameraa ofofoo kenne isin fuulduratti waan araarsine kana isin fuulduratti araarsuudhaaf nama dhugaa qabullee isin fuulduratti himuuf kan daraan deemullee isin fuulduratti himuuf nama yeroo nu dubbii tana dubbannullee afaan eentu afaan walittara akka ummanni ragaa nu ta'uuf jechaadha viidiyoon kun iidiitu osoo hin ta'in gadhiifamuu qaba jechaadha tole siisaa ta'u assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkuma argitan haroota daawwattoota keenya karaa keessatti illee ijoollee ma akka wallolti maaliif aarsiin namoonni naan jedhanii jirani sababalleen isiin biizii turte hin argamtu mustaraan arganna firiidhaan jirti Aminatuyyuu baqattee turte hin jirtu dalagarra jirti nuun baane sirra guyyaa boqonnaatillee hin baane aruuza sargii jinni jira ittiin hafte akkasi amma arra nu baateenaan osoo karaa gubbatti kilmaa ittiin godhu osoo takka dubbatiin wanni akkanaa hin ta'uti YouTube irratti waan akkanaa arrabsuun qaanyiidha wanni akkanaa miidiyaa irratti wal baasuun hin ta'u waan akkanaa YouTuberoota himan irratti hin baratamne ammallee immoo miidiyaa irratti argan gabbaasanii saaxiluun nu biratti hin baratamne namni tokkollee waa balleessellee fakkeenya ajarris waa balleessan jennee YouTuberri birallee reakshinii irratti dalaguuf waan hin baratamne YouTuberri beetiniin waa'ee namaati qaaqaa reakshinii tokko irratti muuziqaa miti sirbaa miti yoo nam tokkoof tokko wallole yoo nam tokkoof tokko waltumee wal ajjeese reakshinii irratti dalaguun kunis hin ta'u jechuudha nama hamatu jedhama reakshinii irraa dalaguun jechuudha kanaafuu osoo sirba waan taate abbicha sirbaa san yookaan fiilmii taate reakshinii irraa dalaguun yookaan fiilmii san beeksisuuf yookaan immoo sirba san beeksisuuf nama san support gochuu jechuudha nullee YouTuber as keessi kabirallee gabbanii jedhu lolan jedhanii kolfaatiin reakshinii irraa dalaguun dadhabne garuu waan akkanaa hin ta'u kanaaf isi waan arganneef waan akkanaa hin ta'u jennaanin jarri kama miidiyaa irratti an dhugaa isinitti mufbuutu illee dhageeffannee nama wal arrabsuu fi nama waa'ee nama haasa'u hin laalu yoo diraamaa koomedii fi piraankii kanneen kan taate malee waan waliin jedhallee quban qabu amma Aminaa dirqii hin qabne finne waan akkanaa hin ta'u jenneeni yoo kan muka wajjin taate nu koote inni isillee muka wajjin rabbi akka wajjin finne mustarellee gaafannaa wal isa arsinan jennaan tamaam jedhanii jarlachuu tole jedhaniiti asiin nu argamanii jiran yoo araarsuu kennan olillee maaliif cal'ittan warra nu jettanillee akka nutti muufannee akka aarref isin fuulduratti araarsinaa isin fuuldura gaafannee inni dhufnee jirra kanaafuu warra isin fuulduratti gaafannaa isin fuuldura araarsinaa nu waliin tura sababbillee waan akkana godhanillee ni baafatan namoota biraatiif akka barnootte maaliif waan akkana godhan amma muushi citii guutuu gayyaasati viidiyoo irratti himaa jechuuf osoo hin ta'in waan akkana hin dalaguuti wali araaramaa ka jedhu akka fuuldura keessanitti araarsine isin wajjin akka araarsine haa beetaniif jechuudha kanaafuu abdiin wayii galati maarree amma wanni irraa eegallu dhiiroo akka walitti hin dubbanne isin gaafannee jirra jechaadha eenyuun irraa eegallu tokkoffaa maalii waan kana daladde jennee nama gaafannu jechaadha mustariyaa maali rakkoon maali wanni isin wal loltaniif wanni miidiyaa irra wal baastaniif jalqaba viidiyoo gadhiisise kanaafuu jalqaba si gaafanna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردفتك خرجتوها خينيا قالتهم وين ورارسوا بخير ونردو يا الدنيا لفوق يتسليف وني الرول اللي أكما فيديو رد قرتن براكن قد لك سنجين قال لك ستيج جوسين سوا خلنا نافي ياسين دو قولهم مفنه سنما سنين جيتشال ماري يرو ترانكيسين قال لك ستيج جيتشال
Tole osoo amallee isin irraa gaafii qabna. Pirankii isiin gallakkiste yeroo isiin gallakkiste osoo miidiyaa irratti baatee viidiyoo waraabin itti bilbilte Amiinaa viidiyoo kanan jaalanne gadin isiin jetteeni. Si jala dubbachuu jedhe. Iddoo hojii isii beektamuun beektu. Nin beekaan beekne garuu kan mana araba nama dhaquun kaafee. Tole na biratti himattee naa gaafadha. Naa gaafadha jettee na biratti. Jenneenis nin jarjare namatti isin himannee. Kanuma muunfatte. Kanumatti muunfattee ol beeku. Kana malee rakkoon biraan jiru. Tole kanuma jecha rakkoon kee. Amiina. Dhagaa jirtaa bire. Maali rakkinni? Tole Amiina illee ni gaafattu. Isiin Frankie isiin jaanni gadhiisuun nam tokko yoo waa dara iddoo wajjin gadhiisuu itti gaafatu. Akkasumatti. Amiina maal rakkinni kan kee? Ka miidiyaa irratti si baasee osoo nu jiru obboleeyyan keessanii osoo jiru wanni miidiyaa irratti baasee viidiyoodhaan isii arrabsuu wal qeequu hagana hunda geette maali? Viidiyoo mana natura gadhiifameetu yaani viidiyoo dura gadhiifame argee jirta kati mukaan gadhiifte sanumarraa ka'eeti wanni miidiyaa irratti wal baasuu geessan maa wanni nu beeku badee illee sanuma keessi waa'ee kiyyaa achirratti haasoo sanii fi akkanatti aarte fi akka wal lolla jettee arrabsite saniif ol ba'ee firaa deebisanis. Yaani pirankii isii irra hojjette gadin isin si jettee isin? Gadin isin naan jettee turte? Maalidha? Telefoonaan moo qaama? Laa qaamanii miti. Telefoonumaan naan jettee eeguma wajjin hojjennee kana mana dalagaa deemee viidiyoon kiyya irratti naa bu'ee gulfii jala jiru. Naakeetti sagalee fi barreeffama naakeettee turte. Barreewwanni kun piraankiidha. Piraankii yeroo hedduu fira walirra hojjennee gadhiifna. Piraankiidha homaa rakkina hin qabu jedhee ammallee viidiyoo eega jalabanii booda beekee museetuma irratti dhiisee irraa atileetii godhee yoo gadhiittee jiraatti gatilee hin dhiisin illee naan jettee sagalee dhageeffadhee hin deebiin deemadee gadhiise. Maaliif waan nama aarsituu qabdu akkamitti aarteedheeti aaree jalaan dhiffannee. Kanaafuu ati viidiyoo isiin dilee godheettee gadi hin goone gaduma dhiiste. Gaduma dhiise. Kanuma jechaadha. Hanga isiin si bilbilte na jalaan kaasnetti jalaan kaasne. Jalaan kaasne. Maa? Ani biizii turelleedha hojiirratti yommuu tun na beekaa biizii ta'e yeroo takkallee boqonnallee hin qabu sa'a boqonnaa qabu sanitti viidiyoo dura naa keettetu afaanuma nagayaa kana natti dubbattee akkana naan jettee sagalee osoo hin deebisiniif turree jennaan aartee loltochi keessatti saniif hin deebise. Kanuma jecha. Saayidoo gaafii irraa qabatte Amiinaarra. Tumurtee taa'e. Maarree Saayidoo. Nu jira lachuu gaafanne dachaanee mire. Yoo gaafannu dubbiin tun ta'uu waaqatte moo ta'uu lamante. Ta'uu lamante na fakkaata. Ta'uu lamante mire jarri lachuu waliin mormine. Maaliif ta'uu waaqatte osoo taateeti isiin illee waan biraa himatti Amiinaan illee waan biraa himatti jechaadha. Dubbiin ta'uu lamante waan taateef nu amma jidduu jaraa erga seenne namni yeroo baay'ee dubbii yoo nama himatu dhugaa argachuu qofaaf miti. Ammoo dhugaa namaallee kan argu nama jidduu namaa taa'e kana malee nama aare lamaanii miti. Akkasumaami kanaaf dubbiin tun wal akkatteen jirtu wal amantee jirti. Akkam goona. Amma wanni goonu dhiifamuudhaa gaafatanii miidiyaa irratti ol baasuuf kabadii qabu irratti murtaa'ee waan akkanaa ammoo walitti hin deebina. Uummatallee hordoftoonni isaanillee hordoftoota keenya jechuun nuuf maatiidha. Argitee? Muus calliseen hordofanii miti. Waggaa dheeraa agarnu yuutuubii bannee wajjin eegalerraa nu waliin turanii miti. Mana tokko keessa wajjin teennee nyaannee dhuunfaa malee waan nu goonu guutuu quba qaban. Isaan nuuf maatiidha jechuudha. Maatii keenya hordoftoota keenya waan akka mufachiisne jennaan maatii keenya akka mana keessa mufachiisne jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenyallee dhiifama akka gaafatan jarri lachuu waan akkanaa argachuu hin qaban. Hattaa osoo mustaraa waa balleessitee waa gadhiiste isillee deebisee isin morka waa gadhiisuu hin qabdu. Deebii walii deddeebisuu hin qabu miidiyaa irratti. Saayidoo dubbiin tenteeti. Osoo achi hin geenne amma dubbii jidduu jara lamaanii jirtu argineemi. Amma dhugaa jirtu dubbachuudha. Dhugaan jirtu mustariyaa akkam ol jedhamee jaallalaa dubbadha. Maal mustariyaa maal ol jedhe Saayidoo. TV ilaali maal. Mustariyaa mucayyoo tana piraankii sirra daladde. Piraankii jechuun namuuyyuu aslan waan nama gammachiisuu miti. Diraamaa miti piraankiin. Piraankii waan rifannoo taate waan ati hin dalagin dalagde rifanchiisuudha. Kana ta'uu ni beektaami. Kana ta'uu osoo beektu gadin dhiisin piraankii san gadin dhiisin jechuun badii miti. Erga mucayyoon piraankii san gadhiiste iddoo isiin jirtutti dhadheeti iddoo hojii duran dhandhe san ankoo kaatee dhadhee waan akkanaa balleessi jechuun ni qabda malee miidiyaa irra baasuun tokkoffaan badii takka jedhe. Lammaffaa osoo nu jiru kun hunduu raawwatamee Amiinaan viidiyoo ani hin jaalanne gadhiistee jirti. Piraankii badaa tokko gadhiistee jirti.
naa argaa jettee yookaan Saayidii bilbiltee yookaan nutti bilbiluu qabdaa nu obboleeyyanteeti osoo kanan godhin viidiyoo onna irra ol baatee dubbachuun badii fudhadhu badii tanteetii akka badii jecha amiinaatillee viidiyoo piraankii irra hojjette viidiyoon kana qofaa miti miliyoona viidiyoo lafa jiru maaliif isa gadi hin dhiifanne waan obboleettiin tantee hin jaalanne waan obboleettiin tantee hin jaalanne piraankiidha wanna isiin gammachiise nam tokko piraankii irratti illee hojjetanii ni hojjetanii ni aaraani kunna guyyaa lama sadii fa'a oollee piraankii gaafa dhiifama nama sanii goonuu itti gadhiifadhu jennuun jira osoo isiin siin eeyyamin wanni gadhiistuun maali badii guddata lamaffaa erga isiin si bilbiltee wanni jalaa kaasuu diddummaa tole ittaansii jechaan isiin haadha dhimmaati haadha viidiyooti piraankii illee ka isiin rifachiise illee ka waa hunda taasisee si'i jechaadha piraankii irra dalagee jechaadha ka'umsi waan kanaa si'idha erga isii akkasiin mufattee jiraatte isiin miidiyaa irra baatee aariidhaan namni aare tokko waan kana godhi yoo jette fakkeenyaaf waan kana godhi hin jedhamu aariidhaan jechaadha sii galaami aariidhaan namni waan fedhe godha jechaadha isiin kaate aarte aariidhaan viidiyoo kana onlaayinii irratti waraabdee viidiyoo kana gadhiiste ati maaliif badiin kunoo viidiyoon isiin irra lolaartu kan kee ka ofii irra lolaa jirti waan ati isii waraabdee irra lolaa jirti osoo wanni kaatee onlaayiniidhaan deebii isii deebistuu maal yookaan nu bilbiltee viidiyoo sanillee haquun garaa yoo si nyaatu nu bilbiltee abdi yaa Sa'iid mucayyoon piraankii irra hojjedhe guyyaa sana gumaan gargar baane amma bilbiltee akkana naan jetti bilbilaallee osoo naan jedhin miidiyaa irratti gabbaatee akkana naan jette na salphiste argamaaf nuun hin jedhin osoo nuun hin jedhin atillee gabbaatee miidiyaadhaan deebii isii deebisuu badiideeti fudhadhu tuni badii jedhe isin obboleeyyan akkuma Sa'iidoon jedhe warri onlaayinii irratti nu hordofu guutuun obboleeyyan maatii keenya kanaafuyyuu isin lachuu iddoo tanatti balleessitanii jirtani isin hunduu iddoo tana balleessitanii jirtani iddoo tanatti dhugaa namni qabu hin jiru akkamitti Sa'iidoo badii qaba jecha maali badiin dhugaa osoo qaba atillee viidiyoon kan keetii dhugaa tantee ka awwaale miidiyaa irra baatee dubbachuudha atillee dhugaallee osoo qabaatee dhugaa kan kee ka awwaale miidiyaa irratti baateeti uummata irratti gabbaatee saatii dubbachuudha kana dhugaa keessan balleesse ammaan booda sheexanni akkana jettuu keessanitti akkan deebi jaalala duraaniin qabdanii deebitanii akka duraanii sanii hojiillee walii hojjettanii garaa keessan osoo ormatti illee garsiisin osoo waliin hiriin namaaf fakkeenya ta'uu qabdan isin yuutuubaroota obsa qabaachuu qabdan namni kanaa miti kanaa olii namni walirra dalagaa hin jiru amma ayyaan dhiyeenna kana piraankii badaa wayina irra dalaga baay'ee rifadhee waan dubbatu wallaalee mucayyoo cuubee fudhattee dubbiif jedha beekta ani dhiifama abdii piraankiidha abboo yaa akii usuu yoo san isiin dhagaanillee dhiisu beekta makiinaa kiyya kaafadheeti hanga isiin piraankii san gadhiistes ni ofittuu kolfoo eegala jechaadha nuuf itti aaruumti isii galaami kana isin lachuu iddoo tana badii qabdanii umman nu usuun taane silaanullee haqa isinirraa qabna haqa dhugaan haqa irraa qabna beeksa jedhu silaa dhiifama nuttuu balleessitanii jirtan akka dhugaa jettu nu obboleeyyan teessan erga taane nu amma kennaa homaan barbaannu ummata keenya dhiifama gaafadhaatii balleessineerra jedhaati ol ka'atii wal dhungadhaa jedha kanuma jedhatu Sa'iidoo. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhumarra gennee jira jechaadha viidiyoon jarri lamaan kaanii wal dhungataniif akka isin arguuf isin tolutti jechaadha ofirraa achisiisneerra Sa'iidoo kana jechaadha amma ol kaatanii ija ummataafatti akka wal dhungattan. Wal dhungadhaa ummata dhiifama gaafadhaa. Dhiifama gaafadhaa. Yalla kaamina. Kaaman tana wal dhungadhaa maashaallah. Badii ta'uu qaba amantaa. Badii Ay, abba mati abba balesa fi fudhatu. Isin lachuu badii qabdanii jennee bara. Laa badii takka illee qabu ol baatee social media gubbaa irratti ta'e agiyoo badii amma wal dhungadhaa jenna wal dhungadhaa. wal arrabsu laa. Sabni isaa badii murteessine xumurree noo dubbii dhumarree xumurree bara. Atis badii qabdaa atis badii qabdaa uummata balleessanii jennee. badii fudhatu naan jirte kamitti
ايوه بلاش اسفرت الدركه يصير فولا ساتيسا تودون قد اسن اما قولوا ما نقول اكيا مبدي جني ولا مرتاس نمو اسني مرتاس لي سداتو كي تيغني لا بلاش بيتي بيو بدي كده اكمل بدي كم اكمل بدي كم ودون قد انا مو اكمل بدي فرد باج ده كارغالوت اتي اركان اتي اركان شيء قبضي عملنا سريع تدبري معك سيجين فيان قبني جيسو نتمو فيدا ما عرفت تمو فين بدي تبرد بدي تبرد اكمل بدي اما نما اتي بدي كبات بدي بدي ما انا بدي كبات انت ليش سينا تمو فين زمان هي دبو بوليس اسم مالك نونا مسير ايه بينا بورا ايه شتا ايه بالك انا تمو فين ما يا اخي سنه تمو فين ابو كاميرا ده كاميرا ده دامن وانت بتجرى انا تقولي مرة بتجرى والمره وقال في ثاني لا اول مرة بتجرى وانت بتجرى جني ستا في كاميرا سم في سيد نتقول له اللي اسلم راكي انا كنت رتكا ولا لا تبقى وري مريل مالي اما ما تلي سمعت امتها عايزين ولا ما لسه ما يصير ابو اول مره وقال انت ما مالي دراكي سمبر ايه نو ايش حكمت بك ده لقى جلوس فريمي دماغها راكها دراكي اذا بدرس ان هذا قلتنو فوف دي مرساي لا اكسساس بدن قدو يرون كنت ساعه هنا سي فريس فراني ساعه اللي قبل انت دروك مليار طلع سنه ايه فردا ها مليار فردا كده والله ده وصلت هردفتوتا عليكم والله حرام حرام عشان زي ولا لا كميديا رتولي باتنو كاسي سيريس كبيمي تراكي وبسايدي في اكثر من مريض سيريس كاي ميديا تسولباني ولا نرب سنينتي كاسي قدي سنو سوني خبرانك برا داوتا ترى برانكي ورجر داوتا والله في داوتا برانكي ورجر استغفر ان جري اندور اللي مال شكل اللي بيتني جري تون جارل بودا ولي قبني كان تكستا اني اسلام ما قد ما عرفوا غيساني قد اسمه ولا ميني ولا نور انا ما يدو ولا نور ارسو يا دي جروب بيزاري السوشيال ميديا كو بانو دفه جروب بيزاري ولا جروب بيزاري جروب مو جروب بيزاري ايه نور ارسو والله امريكا ران دوينا ميكا نمي غام دوله ندينه كابجا قد سني كم hanka isin biraanki taatanii hordoftoota qofa biraankiin goonullee ama biraanki taanee akkasii miti ati waan nan jechanii irraanfatte mustariyaa dhugaa na jibbiti yoo dhugaa kalaas akkas taananiin haqa jirtu ni hima ani isin dhugaa isee wal wal tajee sanaan su deema mustariyaan dhugaa na jibbiti ittiin kana geetu guutu itti maani jechuudha astaghfirullah wallahi billahi mustariyaan argaati feetu dhugaa ma sitti deemee anillee natti himte akka nuti na shakkiteetti lafumaa gaate allah akbar seetu eenyu naa shakka waan mana keessaa baafadhu seetiyyuu mana irraayyuu na shakkiti namicha mas'uula wajjin haasofti naan geetti kan guutu natti himte akkasii nyaatallee natti kennu nyaatallee waan mana keessaa nyaatu ani nama nee yudura sanna himee jennaan jarri tokko gamaan kalaas itti maalillee waan asitti hima kalaas nu sanaraan su maal jedhee maal himta waan ati naan geetti guutu namicha mas'uula dhageetta namicha mas'uula irraa na shakkiti waan isa wajji haasoftan naan geetti mana kiraa keessaa na baastee ofiitti galuu deemti mas'uula irratti ta'uu deemti anaati too amina akkana jee kiraa mana waan baatii lama sadii guutu na kafalchiisti والله قسما بالله جنينا in kakatiin abbo استغفر الله العظيم hele raafatini waan guutu mustariyaa kunoo masitti waan sayidi waan dhositu himte ni ma eegaati kan jetti taan illee ni ايوه شايف انا فكرت سنجر سيدو والله بالله سنجر والله بالله ni abbo astaghfir والله بالله ما فكرت anillee dhagay maal gargara waan naan jette guutu waan sanis mu imi waan sin jette hundi imi garaa kee ni ma naan garati inaaru imi video dhaabisitti ma tamam la video ndaabu la dhaabisitti ma hay akkamitti sana kana goota illee prank si godhe kan isarraa galadhe asitti والله سيدو مسريا بانصور aareen arde dhugaa arde استغفر الله العظيم isarraa kafaladhe اكيد شيء تتعوذ بالله في درجه كنت انا كنت biraanki kafalataa bulee olee kafalataa bulee olee aswat irra dalee olee اكيد سيري فكروا يعني كان hami seenuti kana caalaa fidaa yuusitu are it malee والله والله waan taane asii labdi yoo fedhi sala yoo fedhi sala anaatu aara والله وانا تاسف ترى انا مستريا تلاقي زي فتش وقت فقط وسي بينن فتش ربي يا زلمه كاس ما ilfatinsa is dhugaana fakkaatee sukutteese kala akkasii amma isin hordoftoota prank godhaa jirtan jechuudha nuti hordoftoota biraankii godhu jirra ani hedduu kominti jala jechuun nama hedduudhaan na arrabseesi zaranya hundanaan jaanii zaranya yaani
kuulanii irratti ani jaalalli nama birarraa na qabeettee kaamilaan immoo waan basiita dalaydee okee kanarra hamaadha kuulanii waan argee taatee fi isii hojii waan akkana dalaydee kaamilaati jecha kaamilaa arrabsitee warra naan jee hundaa jira. Sanundi garuutu zaranyummaa qabnu nuti warri yaman wallaahi san qofaa miti warra akkas jedhe saniif ana deebisa. Maaliifi mustariyaan tun jechaadha osoo na arrabsuu Amina arrabsuu miti waan feete yoo goote namni kamuu zaranya jedhee namni nama arrabsu guutuu inni sun zaranyaan. Beektaa nu maalidhaa nu tokkummaan kenna ka waliin nu fide Harargee ta'uu Arsii ta'uu Baalee ta'uu Jimma ta'uu maali ta'uu miti warri nu waliin nu qabe Oromummaa dhiiga Oromummaa qofa. Namni Arsii kun Jimma kun Harargee jedhu hin jiru jecha nu bira. Kanaafuu warri akkas jettan nuti warri mani waan akkana hin qabdu abadan. Warri akkas jettan miskiinummaa mustariyaa akkuma duraan jiru parsantii dhibbaan warri kun Harargeedha kun Arsiidha kun Jimma kun Baalee kun Jinniidha kun Shawaadha warri jedhu isin marzanyoota nu keessaa baanu daawwatinallee nu wanni nu waliin nu qabe Oromummaa teen takkatti malee naannoo kennamti ka waliin nu qabe jechaadha. Kanaafuu warri mustariyaa karaa saniin arrabsitan guutuun dongortanii bitanii mustariyaa waan akkas hin qabdu Aminaanis nu hundi waan akkas hin qabnu Oromummaa qofa jechaadha wanni nu qabu. As YouTuber man keessa jirtu waan akkana abadan iman dareedu kan mustariyaa illee pranki isii fi jarris lamaan illee waan arrabsaniif pranki isin gochuu fi akkuma isin dhageettan jechuudha. Amala akkana abadan iman qabdu isiniif kakadha mustariyaa. Komantii jala dubbisaa ga jaarsa kan keessa biraatanii waan akkana tattaata maal waan jettanii wallahi dhibbaan dhibba isinii kakadhaan namni mustariyaa ga jiru naaf. Amalli si miskiina amallee icciti takka isinitti hima. Mustariyaan zaranyaadha waan Harargee taasifamanii miti mustariyaan Harargee miti Arusii miti Jimmaa miti ni hima. Si jibban malee. Gara si beek yoo mustariyaan mustariyama. Ani Oromoodha. Oromoo isin jinni ati Arusii ati Amaaraati waan akkana hin qabdu. Miskiina mustariyaa jechuun haadha. Isin nama oftaati malee namarraa bakka dhugaa isinitti maa isin miskiina namni gariin ishee arrabsitanii ishee akkana jettan inumaayyuu piraanki matanaa inni fide jettee amma ishii yoo nutti himtu kuno yaada kana akka fide Aminaadha. Warri Aminaa gargaartanii mustariyaa arrabsitan kun amma salphadhaa kaa maal gootanii nama arrabsitan komantii jalatti ammallee yoo namni waa balleesse hin arrabsamu nama yoo arrabsanii itti baasa. أنا ما كان قلت إيش ما جذب ما لي تنون عرفت أنا أبغى ما لي سرّا قالوا ما شاء الله كانت قالوا كان بلست سر سويتن إيشين كبجاس جادة إيشين هيك اسمه فتشي سومبر وادو سر سالم يو أربنا قدرتي وأنا أباستي ولا في أربني نمت أباس استمالي ويتك أنا ما فايدة كبدو كناف نمني وأبلست أرجتن غورسا كومنت جلت وأنا كنا نقول إنا وأنا كنا أيوة وأنا كغورس تنقلتهم أنا أكلين كيس أكلي كبدن سمون كيس سنبنات كجت سيل فاول كاتني أربع جت بتقولن الرب سما قدامتنا فكيف كان موقفا ما جتني سلا أولا جنجرني قافا يوها تنتسلت كسلت شيء تمدي هته قافا شرمتي قوتو باي جنا قافا نو الرب سا برجز با قوت تسمع الرب سا نريته نما كسي دلته تو نما الرب سا ولا ويتا كرافو علي سيله الرب سو في سنتو فيمتي سوان بربادن جدا الرب سا بربادن الرب نكسنيس بكيسانيس ما شاء الله يتنس نو عربستني لي عربني كيسان نو ميدانو رتين كابو يوتيوب كي نرتي ميدانو فين كابو غارو اسين سمو بدل دايرا نما يادوتا نما نو بل يسير عربسنا غورسا قجيلچا نمني نو كيساني مستري مدران جال تنسان وامت كشورت ارغتني تيغرغتني عربا كي راكاستن قامنو سان كي چفقو ديمتن ياري ولي دلغا ولي مرتني تري هوردستوس مكنا برانغو تشدي ولا خرا خيسات ندفه بري فما سايون اسم غرسيسي سي عربسن بس خربنا خربنا من عربسني هندي بسني وان خندام باسا جيتي لوكو سخين ارغنتين اتي ارسيتو كل هندي سانا دور ارغي مره اتخات نغديته ومان دي بسني فنكو سخين ارغنتين لوكو سخين ارغ دي لوكو سيسي هاي غلطوم جيت مان بري سيف راچل جيتو ادي نما كسي برو سي عربسي سيدي بساتي لو جين ديبي كسي ديبي انت بدو سنه نما كسي وانا كسي بدو سبينتو كان وري غنداني مالي انبيا نمني دلتي نما رستاني مستريا تاتوس امينا تاتوس انا تاتوس سيديس تاتوس غافن وابلسينه وان ابلو غند سنتاي بوسونتا ان نبل بلتني وافكينيا وابلس ابدي درات نما نغاتي مال تاتي جير انا غافدا وني دلغارتو سريني تجداتي نغرفت انا تمال كيسان يچر امينا نس مستريان اللي سيديس كيساني نو وابلسينه واني غند كنا باني بوسونتا وان نما تاني وابلسينه نما تاي وابلسينه namni keessattuu namni nama ta'ee balleessina keessattuu namni waa dalagu namni waan balleessinu kanaafuu yeroo waa balleessinu diraamaa ta'u piraanki ta'u waa balleessinu koottaati keessaa nu gorfadhaa
nutu mallee isin jenna kana fakkaata warri dubbii nu dubbanne kana keessa nu mufattanii raattan dhiifama nu godhaa waan isin jaalannu waan isin hedannuuf warri gandummaa jaalattan namni ganda keessanii qofa jaalattan yoo Arsii taate Arsii qofa jaalattaati yoo Harargee taate Harargee qofa jaalatte yoo Jimmaa taate Jimmaa qofa jaalatte yoo Shawaa taate Shawaa qofa jaalatte Wallagga taate Wallagga namni waan akkanaa jaalatte YouTube keenya hin hordofina namni guutuutti Oromoo jaalattan hordofaa namni addaan waliin qabne hundi tokkoma maa wal qoodan osoo tokko taane wal qooduu baannetiin eessa geenna wal qooduu keenya kanatu miliyoona 60 akka ture miliyoona 6 ganu deemsa jechuudha wal qoodnee yoo keessaa cuunfamu miliyoona 6 geenu namni nagaa amma Saidoo achirratti beektaa namni yeroo tokko yoo Harargee qofa jaalatee kaawwan jibbutaate Arsii qofa jaalatee yoo kaan jibbutaate jecha yookaan Jimma ta'ee Jimmaan qofa jaalateeti Arsii yookaan Baaleen Shawaa waan jibbutaate jecha namni akkasii suni nama akkasii hedachuun hin barbaachisu maaliif namni nama lafa gallaalee hedatu boolla taruun isaanaaf achi fageessee olaalamu boollallee irra tarkaanfataa dabra jechaadha. Nama fageessanii akkas ilaalu malee ganda gadi yoo deebite kalaas ganda keessa jirta jechaadha sammuu hin dandeenye. Yoo ammoo fageessite akka Oromootiin ilaalte anis keeti obboleessa keetii kunis obboleessa keetii kunis gamtaa waan dalachuu dandeenya jechaadha. Video isin dheeressinee irra aminaan fitadha. waan dubbanne pirankii kana akkuma jedhu turedhaan yaada kana naatu dhiyeessee ture. Amma immoo deebitanii Aminaa arrabsinaa. Akkamitti yaada kana dhiyeessitee illee jechuu keessan hin oolu. Yaada kana akkamitti fidee namaatu pirankii maaliif takka daawwattoota irra hojjettee hin beektu ati. Waggaa lama anam eega YouTube banadhe takka daawwattoota irra pirankii daawwattoota godhee hin beeku. Sababa daawwattoota pirankii godhee hin beekne mee guyyaa takka daawwattoota pirankii godhee jennaani akkasitti yaada kana mustariyaatti himee jechuudha. Mustariyaa daawwattoota pirankii godhe waan naan jedhaniif guyyaa takka pirankii daawwattoota godha. Yoo ani feti wallolle malee waan yeroo hedduu pirankii hojjedhu nan amananii yoo ani mustariyaa wallolle jedhee hojjedhe yaada akka mustariyaa wallolle jedhee hojjedhu kanallee namaan na dhiyeesse. Nama deebisu deemta. Pirankii dura pirankii daawwattoota irratti hin hojjenne sana osoo kana naafeeti ka wallolle hojjenne dura bara quba qabnaani akka pirankii daawwattoota godhuu deemu. Amma yaada maal jedhee akka irra hojjedhullee yaada namni biraa na dhiyeesse ture isan dhiifneti dura immoo osoo yaada kana fitin ture siin quba qabda akka guyyaa tokko daawwattoota pirankii godhinaan jedhanii achi boodan ani fi mustariyaan akka nama wallollee taanee pirankii hojjenne daawwattoonni dhugumaan pirankii taanii video garagara waraabnee gadhiifne jedhee yaada kana mustariyaatti himee deeme achi boodan isin video waraabnee gadhiifne nafisii wal quba qabna jechuudha. Mee sagalee dhageessisu kalas video dheeras nagaa xumuraama nagaa jiran pirankii isin goonee dhiifama guddaan irraa warra nama isiirra lafa buleesi yaani namni walirra guddaa ta'eef walirra sammuu qabaatu yooni fi sammuullee yooni fi irra qabaanne garuu waan inni isirra lafa buleef yaada kana dhiisii kaamilaa jee irratti sila irratti deeggaruun qabu itti dabalamuun qabu irraa lolkuun qaba sarmaafuu rakkoon qabu dhiifama nuuf godhaa asumaan warri waan rabsitaniis galatooma fakkeenya isin irraa fudhanna warri waliif fayyaatanii nu gorsitanis galatooma walillee duraanuu biraankiidha warri biraankeettanii beektan immoo asumaan koomentii jiran nuti duraanuu biraankee ta'uu beeknee jira jaanuuf barreessaa isin jaa viidiyoo kun hedduu isiniif dheerate waan isaanis biraankee goonee amansiisneef isinis dhiifama nuuf godhaa asumaan dhuftanii waliin nu fayyisuu keessaniifis خير من الدنيا دو خسني في الدوغ لو ما يوتيوبر يمن يو خسلا ولا لتهو أني خانوس ولا آمنا ولا يوتيوبر يمن قيس بتوقه أول به سوشيال ميديا قبت أجندة القريتة ولا الرب سايت تاني إنه مفروض درا في اللي هي عادنا ونكنا يعرف برانك جافر الدعمله دوغ التاني نما ينبرسنا خبجا والخبنيا والجيران ندم ما ننجرو جار الله ندور خبجا جريو ولا اللي والأولمباف مو أبدا يفهم يدو في تاني مريم أما اللي هو تكون يجت فيرو نما الرسول نما البين نما الرسول ليته نما يسجب نما والله لاني والله أبدا يوتيوب يرت مقايسة إيه قد يسونو يسأل الخاص ولا فكرت ما ليس جنبوس ولا تفكر سري صح كلامك صح واني أما اللي والباني ولا الرسول ليه وتعاتي واني ولي قال لي ولا الرسول والله نما والجيب بينو أصوفا والباني ولا الرسول وتعاتي وقوم أنا فكرت يجوري ده شو ما نجيبنا مثلا إننا والجال النكاسة وان فين والإنجنول له ما أنا ولدتنا ما أروم ولدنا ما أروم والله وان فين وسوا والإنجنول نما جبتوا قول باتش أنا لك يقبضوا مقايسة الأرضهم فيتو المهم دي فما فيديو سن درسنا سن دي فما نفقدا في سن فيولي كمنا ورينو يدو خير يدني كور شر يدنيس متى خيني قباي سن مدنو فيديوهات ولد دهنو هند متى كذا قباو أما ورا التيمو فتا ورا سن الربساني سن مفتا ورا كيسان لي سن برسي ايوه جروبي ورا جالس لي والله دي فما انو يساني ما تاكي ما سنجل مستريا اتي لي دي فما قول يجرسني غريف
maaliif waan si jaalataniif si arrabsanii dhiifama godhi. Ani zareenyaadhaaf dhiifama hin goone warra naaf yaamina warri kaamilaan arsiidhaati dhalaara dhageeti maarra isaanii arrabsan dhiifama hin godhuuf dhugumaan himaan. Nennu zareenyaa godhu qabdu maalis fakkaate zareenyaa maali godhu qabdu maalis fakkaate yoo godhin atillee akkuma jiraati. Kanaafuu nama siyaasa isaan hundaafuu dhiifama godhi. Abbaan fedhe ilaali maal jala si fakkaate kitaaba maal jala si fakkaate yoo asiin sidhaan tana kenniifii jedhan si galee. أتى تركني بالتالي ذاك الرسالة ربنا لسه هذا يقول له بس ساينس كنت أعرف فاتي رسالة داري ساتر لكم سكون أفرق برد بس تمام الله كوريكو كيف ولا كل بس أنا خان زبيخ نبيخ كتاباسي المهم خلاص اسمهم ده يفهم اسمي قريتين جرا يفهم اسمي قريتين برضو ما توانجر متوسي كبدو واني نسمع رأي سمجرو بس خا هم شيء اسمهم دور دكتور تخيل ورجع للنور دو في خامنا مفرد والله يفهم اسمي قريتين جرا اسمهم داو أتلي يفهم يسيفلي يفهم قد عدا يوني في اسم فتنا والله أما سرّا خلاص أنا ما يفهم اسمي قد شو ندو فيديو ده رستن هاي يفهمون قد أنا مفتن أنك فيديو برات ورد بنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما إيش جارنا يوتيوبر ريماني تو كيف تبغى فتوى راتنا تيما تمام ميلا جرا دوفنا تيم قلت مكان